jechuun akkasiin akka ijoollee arsii akkamitti ta'u natti Ufajjeeti. maaliif doktor Mucattiin amma akkami wanno gadda jilbifatee abaabaa wayii akka waan kennuufi goggodhatu tokko ka duri moo kammaati viidiyoon. akka waan kennuuf hin maal reema kenneefi maa kan nama cabsitan doktor akka waan kennuufi jedha Wadaal fanuur maqaan nyaatte wallahi negee ati ka warra kiyaar bashiirii mitira lakki aboo ani warra kiyaar bashiiree miti warra eennuti ani roobee bar roobee diidaati diida ooti habiibi yaa eeshi dheeradha naannoo kam diidaan ataaba wallahi wallahi maaliif doktor isiniin jedhare akkanatti ma ataabaan sadi yoo urgeette namni qorii qabuuf hin jiru jannatuma qoy warri ataabaa zanaa fataa jedha hin boona jaalala beeka maal taate akkatti qorriteeti mi maaluma qorre haba ballee akkuma ati argisanitti kennaa jira waan hundaa kennaa jira wanni qorremee maaltu jira warra haadhatiyyaati bar ataabaa naannoo waroo karoobee olii kana ka burqitu kana ee wallahi wallahi warra kimoo jamaa hin beeyta hin beekee wallahi wallahi siyyuu wanna garas taates akkanatti dasneedha asirratti jechuudha ijoollee kimoo jamaa hin dhufaa beeyta ijoollee maammad hin beeyta kimoon kaani beekuuf kaati beektu garagara ta'inna no abbaa lafaati jedhan duritti amma waajjiraalee nama guddaa ijoolleen isaa amma maammadiin fa'a maammad illee fadluu fa'a kamaal fa'a amma sitti himaa dhagaye fadluun ka goshii beekaa fadluu goshii kennu laala ataabaa jechuun ani gara gootaraa mangistii agarte achiin laga gama jechuudha karaa warra wannoo warra fi taraarii maaloo jedhanii bakka warra futuraarii eshi ennaa kaana achiin matitti himaa jiru kun immoo isa beeyta morxoxaa gubbaa osoo burqituun geenne morxoxaa daga ani morxoxaa baabura Haji Huseenaa san hin beeka Haji Huseenaan eessuma kiyyaa mee wallahi mucattii isaanii Faaxuma ta'anii takka beekta no jette gide warri mudhaga malee waliin beeknu ani Haji Huseenaa fi taajuu qofa beeka ilma isaa afaan jalloo duraan sun yoo amma dhiisen beeku gaafa daa'imaa arraba kana nyaatu tokko balbal irratti lafa dhooftee afaan jallate tokko aboo rabbi fi ajalli durbicha kiyya na konka hai isaan amma isaan rooben jiraatanii kun baadiyyaadha kun katama Usmaanin hin beeytu re ka isaanitti Usmaan Usmaanee ka eessuma ka obboleessati bar ka mammannuuri ka amma siin jedhu kun suuqii qaban suuqii gurguree dhika Seifuu hon beeytu eshi ka ilma beeraa balbalatu isaa irratti lafa dha'ee jedhan siin jedhanii jette dhageetu laa jettee mitiin mucattii isaanii wajjin baranne dubartii malee dhiiran beeytu jechuu jechuun maal sitti maa raamiyaa milikkataa wajji amma maalirra geettaree faaxumaan maal taate laal bar Faaxumaan gaafsanillee waan kiyyaanii misii galee akkuma viidiyoo irratti dubbatte san kazaa waan waan eenyu akkasii yaasoftee kazaa waan faamiliitii bar dubbatteerti biyya abbaa keessaa isii yeroo laal amma akkam akka ta'e beeyta abbaan isii waggaa afur dura amrii ta'e isii galee eshi yeroo sanitti isiin immoo akka mucattii san jechuu gamada akkasumatti gamada sana garraan wanni sun natti dhufe osoo immoo akkuma ana namni na argee na baase san isillee namni bira jiraate silaa hin duutu daa uf ajjeesan jenne uf ajjeesuuf ture jette bakka miira akkasii ibsachuu barbaadde isiin bara
Ani bar Fatuma nu fajjesu di anjir ma dagai komenti jalana ti mana video isile agarre gide sarji gore lalu garana nyatte mana kiyalle moditara mana asli takka to fanne se yani makan na bada jere golit ya nagide sarji gore lalu video video hunda kaafte rabbi umri ziyad ere zomma ilmu bareda ida tidal chiga daddafi akka ilmu rana ala faqabattu ايش ايوه eh بقى اما وانت هندور مدير wallahi ma wani hunda qada fitani mire di jamara zamoni dudet wal bata san fitanya ni ma sobdati لا جتون انسو نيبر mm ام وان هندور متى يرو سمبر يرو والبر ne wal agar re wana kasakasiti amma okay wal baratani wana fawaitu jira jechuun haalli anillee yeroo sanitti haarawa amma dalagallee waan akkasii haaluma sammii mijeeffatuuf malee waan biraa. ma dubai nama dalagaan hin jirtu mine maalin sargii godhata kun nama biduun hawe An sargii godhachuun barbaadu. Dubaayin keessa akkuma birriin hatiin ana bichaadha. sargii godhachuun barbaadu ay mucatti sargii na godhi yoo jettee booda wal dhabdanii yoo jettee ko maqaan balleessin fagori Nama waan sargii kee waan akkasii ciqicciqii minaamina barbaadu miti. nikaa godhatanii Amma godhoon. akkanuma wal ofaartanii Laala oofan hin jiru wanta maataate qaallichi maa ta'e. Adio mana kon qabu himiyati waan gootanii mahimi rakkoo miti amma namni zamana kana miidiyaa irratti waan nyaatu waan dhugu waan godhu hima adii bara fide waan barri fide markoo safuudha jedhanii duraan garuu amma Doktor akkuma amala kiyya laaltu kana beektee ani sheekaasii galee haa rabbiitu bada namni akka keetii kun kabeera lafarraa fixe nama gandaati jedhee wanni harka sira qabuyyuu namni akka keetii kun cal'isoo bal'aa jedhama namni cal'isaan kun baalagee no dhiirri cal'isaan a'uudhu billahi nama gaariin dhiirri miskinni waan balleessine kan qaraa ka afaanii lafa lafa waan dubartiin afaanii lafa laftullee akkasuma miti zimmitanyaa malaalaa.